Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Babeetii Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa akkuma yeroo kaanii barnoota afaan Oromoo qubee Aadhaa kaasnee haga Zaatti akkasuma hanga ibsitootaa yookiin immoo ibsa maqaa dhoowwuu fi kanneen kana fakkaatan jennee waliin ilaalaa turre. Har'a immoo maqaawwan kan jedhu kan waliin ilaalu ta'a. Yoobsan Arguu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaa ibsa maqaa yookiin immoo maqaawwan kan jedhu akka ibsa maqaa keessatti kan maqaa ibsu jennee akkuma ilaalaa turre har'a immoo maqaawwan kan jedhu ilaalla jechuudha. Maqaawwan kan jedhu yookiin immoo naawanii jechuudha. Ingiliffishee maqaawwan kan jedhu maqaa gosoota adda addaa jira. Maqaawwan dhuunfaa, maqaawwan gamtaa, maqaawwan wantoota adda addaa waliin qabatantu ni jiru. Isaan keessaa maqaa dhuunfaa yookiin proper noun kan jedhu ilaallaa jechuudha. Maqaan dhuunfaa proper noun kan jennu egaa maqaan dhuunfaa maqaa uumamaa yookiin wantoota murtaa'e tokko ibsuu fi maxxantuu hin fudhanne yeroo baay'ee maal qubee guddaadhaan kan barreeffamu maqaa dhuunfaa jedhama. Maqaa dhuunfaa jechuun egaa kan uumamaa yookiin wanta murtaa'e tokko ibsuudhaaf bakka bu'ee nama yookiin wanta ta'e tokko ibsu qubeen keenya immoo qubee guddaadhaan kan jalqabu akkasuma maxxantuudhaan kan bakka hin buune jechuudha. Maxxantuu hin fudhanne yookiin bakka kan hin buune yeroo baay'ee maal ta'edha qubee guddaadhaan kan barraa'uunidha jechuudha. Kan inni ibsamu jechuudha. Eenyu maqaa dhuunfaa jechuun jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo addana kanatti ilaallu egaa maqaa dhuunfaa kan jennu tokko fakkeenya Caalaa yoo jedhe Caalaan maqaa namaati. Caaltuu maqaa namaati. Caalaa kan jedhu maqaa namaa, maqaa dhiiraa. Dhiirri kamiyyuu Caalaa jedhamee kan mogga'uu danda'u jechuudha. Caaltuu kan jedhu immoo dubaraaf kan moggaafamudha jechuudha. Saala adda baasee kan ittiin mogga'u maqaa dubara ta'uu ishee kan ibsu caaltuu inni jedhu dubara ta'uu ishee kan ibsudha jechuudha. Akka fakkiin biraan Oromiyaa. Oromiyaa kan jedhu biyyadha jechuudha. Yookiin biyya yookiin immoo naannoo bakka bu'ee jira jechuudha. Yookiin immoo hawaasa ta'e tokko bakka kan bu'ee jirudha jechuudha. Oromiyaa. Oromiyaan immoo maal of keessatti qabatteetti Oromoota of keessatti qabatteetti jechuudha. Akkasuma wantoota hedduu of keessatti qabatteetti bakka bu'aadha jechuudha. Beekamtii kan qabudha jechuudha. Finfinnee magaalaa guddittii Oromiyaa kan taate jechuudha. Naqamtee, Gammadaa. Warri kun maal jechuudha? Maqaa namootaa ta'e jechuudha. Akkasuma kan biraallee muka, sangaa jechuu dandeenya jechuudha. Warreen kun warreen maqaa ibsuudhaaf galan yookiin maqaa dhuunfaa jedhamanidha jechuudha. Maqaa dhuunfaa kan ta'anii bakka bu'anidha jechuudha. Akka fakkeenyaatti egaa Caalaan ni bareeda. Caalaan ni bareeda. Eenyutu bareeda? Caalaan ni bareeda jechuudha. Bareeda isaa maaliin ibsine? Bareedaan umurtuu keenya bareeda isa jettu Caalaa ibsiteetti jechuudha. Ibsituun bareeda jettu Caalaa nuuf ibseera. Caaltuun barattuudha. Caaltuun barattuudha. Asitti dhiifama ta'an tokko nafti warreen meebii seeraan ilaaltanii yeroo san sirreeffachuu dandeessu. Caaltuun barattuudha. Ta'an tokko nafti jechuudha yeroo barreeffama dogoggoraati waan ta'eef. Kanaaf caaltuu ibsuudhaaf barattuu fi Caalaa ibsuudhaaf bareeda isa jedhutu garaagarummaa uume malee lamaan isaaniiyyuu maqaa dhuunfaa isaaniiti jechuudha. Caalaa is a handsome. Caaltuu is a student. Caaltuu is a student. Caalaa is handsome. Kanaaf Caalaa fi Caaltuu Oromiyaa, Finfinnee, Naqamtee, Gammadaa kan nuti ittiin adda baasnedha jechuudha. Maqaawwan dhuunfaa jedhamu warri kun jechuudha. Warreen kun egaa warreen muraasa isaaniiti malee hedduu isaaniitu jiraachuu danda'u jechuudha. Yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.